akkam jirtu nagaa keessanii ambaayee nagaa koo galata waaqaa ta'u jira kunoo natti bareedee egaa akkasigaa miizeeni baay'ee miizeen biyya keenyatti jechuudha suuraa hin ka'a suuraa sirriitti ka'a haadha manaa faanan ka'a abbaa manaa faanan ka'a miizee dhiiraa miizee dubartiisii garuu maal jechuu barbaadeetu mucaan kun kan irsi ol fuudheen baanne kan irsi shirr godhe footoo faanan kaane miizeen dhaqee ol hin fuudhaa yeroo jedhu bakka ammumarraa fudhatee jechuudha bar dur jedhanii miizeen kun nama jala darbamu maadhan miizeeni durmoo sa ammaati garuu sa ammaati miizeen kan hin amanamne yaa sorry miizeen sa ammaatu hin amanamu miizeen inni amma hin amanamu jechuudha miizeen durii garuu obboleessa caala abbaa caala namatti dhiyaata jedhan miizee ishiin ammaa garuu kunoo ela gaafuma sargiiti kan isheen ishkokkobaachuu jalqabdu argitanii harka jala loofatte jechuudha kana miizoliin dhiiraa yeroo baay'ee dhugaa waaqa kan miizeen niitirraa fudhate jira miizeetu mana koo maal godhe yerootti jedhamu jira miizeetu haadha manaa koo maal godhe akkasittiin addaan baasee miizee koo ture namoonni jedhanii miizeetti deebi'an jiru kanaaf isinillee gaafa heerumtan miizee keessanii jechuun darajaa masaa eegaa kun akkattiin kokkwaasahuun isin danda'amu فتما جنو ما جرسي ريس التنجل دوغا واقع جودا واي مجاتي كنا واي مجايو كنا جتشودا إرجع رفته جالما بيجي أربعة جودا إرجع رفته بيجي أربعة جالما كيستي مدامي شيء بكا جفتو في الديتو بكا برات جت جتشودا دبي كيسا دبي مقالو تباي يك أبدي متيره فاقوا في الديتو سوبر ماركتي واي برات جت باي تكون ما يبيتشودا جالما كيستي ijoolleen keenya ijoollee mucaan kun jechuudha ji'a lama keessatti dhaqxee bilbila harkaa fudhattee reebdee fiddee akka kosiitti gattee jechuudha kun maal agarsiisa seetan yeroo baay'ee araboonni jechuudha yeroo kana keessa nama haaraallee hin barbaadanii nama tasa haaraallee hin barbaadanii araboonni jechuudha biyya keessattis piroosasii baay'ee galanii waggaa lama faa tokko faa yeroo guutu kan isan jiru jechuudha ijoollee haaraa amma ta'ellee ijoollee afaan beektu faatii kan isheen fudhattu dallaalonni immoo maal godhu seetan ijoolluma haaraa kan birriirraa nyaachuuf jedhanii ijoolluma takkaa biyya arabaayyuu gahanii hin beekne afaan beekuu maalii godhaniitu ergochu gaafa erganii arabni akka durii miti mataa si faana naannifattu si hin barsiistu si leenjistu xirriqsi gootee si gattee jechuudha biyyatti si deebisuu fi dhala sattiin si fiddes kasaarteetu ammas immoo gatii xiyyaaraa kasaaraa kassartee jechuudha kanaaf maal gootire si gatti yoo si gattee yookaan iddoo atis yoo badde alatti badde yookaan imbaasii yookaan maal si fudhataa jechuudha baay'ee tokko nama dhibaa biyya arabaa baay'ee sodaatee biyyi arabaa baay'ee tokko jabaateera biyya keessa taa'uufis baay'ee tokko nama rakkisaa namni yeroo ammaa keessa immoo wanti jireenyis ima dabalaa bula dhugaa waaqa biyya keenya keessa waan har'a bor iftaan waliin fakkaatu dhugaan siniin jedha waliin fakkaatu baqa yeroo kamittillee walumaan fakkaatu eessa ga'ee akka dhaabatu garuu hin beeku namni kanaaf maal godhare deemee madu'uu qaba biyyuma namaa dhaqee asitti maaliin ta'u yoo rakkadhe maanni waggaa tokko rakkadha yoo rakkadhe maali ji'a 5 ji'a 3 rakkadha isa booda nambaraa jedhanii biyya keessaa deemu jechuudha kanaaf gaasin warri yeroodhaan dhaqxanii warri yeroodhaan carroomtan immoo itti fayyadamuu qabdu dhugaa waaqa yeroo baay'ee namoonni biyya arabaa kana dhaqanii galanii biyya arabaa warreen balaaleffatan jiru biyya arabaa warreen jibbanis jiru ani garuu biyya arabaa tokko yoo ati seeraan itti fayyadamte dhugaa waaqa baay'ee si fayyada yoo ati seeraan fayyadamte waan hojjetutti fayyadamte bu'aa tokko lafanii kaawwatta jechuudha waan yeroo hundumaa si fayyadu wayi lafanii kaawwatta garummaa akkuma ta'e achi yeroo teessu abbaayee obboleessa eessumaa adaadaa wasiilatu hojjettu lakkoofta ta'an harka duwwaa galta barakee guutummoo harka qullaa haftaa jechuudha kanaaf bakka tokkotti ijoolleen keenya yeroo deemani milkaa waan dhaqan hojjetatanii mana ijaarratanii kaan konkolaataa bitatu kaan baajaajillee bitatanii galu yeroo galan mana kiraayin qabanii konkolaataa isaanii baajaajii isaanii hojjetu
ofiis hojii dabalataa suuqifaa kana banatu sirriitti fataa hin jiraatu. Warreen garuu adaadaa obboleessa eessumaa wasiilaa akkachee akaakileedhaan immoo yeroo galanis situma kana lakkaanii rakkatu jechuudha. Kanaaf isin garuu sirriitti fayyadamuu qabdu yeroo kana keessa nama dhagayina dhugaa waaqa sirriitti fayyadama. Dabalataan immoo ammallee jechuudha. Ammallee yeroo kana keessa ammallee jechuudha. Waa'ee biyya keessa ilaalchisee warreen lafa faa mana faa bitatan sirriitti of qusadhaa dhugaa waaqa ammas dhageessanitti waan ta'eef dheengadda mootummaan keenya caffee irratti waan haasa'an dhageessanitti waan ta'eef ammallee diigamuun akka itti fufuu bakki hin diigama jedhame akka diigamu itti fufuu bakka garaagaraa jechuudha. Bakki itti xiyyeeffatame ammallee bakki diigamu sirriitti jira waan ta'eef ammas jabeessaatii lafa bituuf mana bituurraa of eeggadha. Seera ala kan ta'e jechuudha. Kan mootummaan hin beekne jechuudha. Kan kaartaa pilaanii hin qabne jechuudha. Sanuu kaartaa pilaanii immoo forjidii baafamuus hin danda'a. Wanta baay'ee jira jechuudha. Ala kaartaa pilaanii qabaatee ati qabde of harka garuu gaafa onlaayinii irra seenanii kompiitaraan ilaalanii kaartaan sun forjidii ta'ee yerootti argamu dhageessaniitu jechuudha. Kantiibaa keenyarraa kantiibaa magaalaa Finfinneerraa dhageessaniitu jechuudha. Bakka garaagaraatti kaartaa qaba pilaanii qaba garuu yeroo ilaallu seeraan meeshaa isaaniiti yeroo ilaalanii forjidii ta'e iddootti argamu faatu jira. Wanta baay'eetu jira waan ta'eef namni maallaqa sirraa nyaachuudhaaf keessattuu dallaalaa irra baay'isaa of eegaa. Dallaalaallee yeroo kana keessa fayyadamuu barbaada. Bakka itti xiyyeeffatame informationii gahaa yoo qabaate isinis hin dallaluu danda'a, sin gowwomsuu danda'a. Yeroo baay'ee immoo shamarran biyya Arabaatu miidhama. Warri kaanillee irraa hafu. Warreen biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa biyyoota kan jiranii dhugaa dubbachuudhaaf yoo jalaa diigameeyyuu isaan irraa hafu. Irraa hafu jechuun irraa hafu achuma jiru waan ta'eef achi taa'anii ijaarratu waan ta'eef. Isin garuu achi xumurtanii qaxxi jettanii uftu waan ta'eef dhugaa ijoollee baay'ee jalaa diigameera. Ijoollee baay'een gaddaniiru garuu maal gochuu hin danda'amu seera mootummaa. Dhiituunis diiguunis hin danda'amu kabajuudha malee isin garuu ammallee of eeggadhaa hin dhumne waa'een shaggar magaalaa shaggar haaraa ammallee hin dhumne gana ammallee yeroo darbe waan garaagaraatiif dhaabbatee ture ammoo irra deebi'ee mootummaan ammas dubbateera caffee irratti waan baay'ee jedheera waan ta'eef hamma xumuramutti of eeggachuu qabdu. Yoo bittan immoo kaartaa sanallee nama beekuun bakka kaartaan ba'u iddoo sana oriijinaalii moo oriijinaalii miti jedhamee iddootti ilaalamu jira. Kanaan bitachuu dandeessu. Okay? Thank you. Hi. Good morning. Good morning guys. Have fun. Company TikTok. Thank you very much. Thank you. I love you company TikTok. I love you so much. Nice. You very good. Huh? Now Ethiopian girl all ma fi masban all fi baby all nice company TikTok not asban fi arus والله رين وايد حلو والله اليومين في TikTok زين ወንዶቼ ጉዳችሁ ፈልት ብለዋል። ጉዳችሁ ፈላ። አሁን ሴቶች ይሄው ካምፓኒ ሳታገቢ ምንም ሳትነኪ ታቹ ዘንግል ነው ፎቁ ርኩስ ነው ካምፓኒን ያመጣ አሁን እኔ ያፈቀርኩትን ወንድ እንዳለ አንተ ነው ርኩስ ያረከኝ ብዬ ፎልስ ጣይባ ፎቶ እየተነሳው خلاص يا ويلكو አላት እስኛት ጋር ኢሮቼ ማመዶቼ ኢትዮጵያዎቼ ያ ወይልኮ ሄን ላት እስኛት በቃ ማቦ ለቆጣጣ ካይቴዲ ኡፍጋታ ኡስሞን ተከርካኑን ቀቢ ኡልፈታው ያመርያም ኡልፈታው ያመርያም ወዱዱ ብሩማ ቀምኑ ኡልፋ ገራንከኝ ዲልቢ ዱሬሳሮ ቡዬ ሰፊሲን ከርፋፋጂ ኦሮሞ ማማከ ማልገተጋ ለጳውላ ማልገተጋ ፎቶ ካቴከቲ ሄሮም ተጃኒን ወራሲቱ ዳርከ ረጉረቲ ሀበባን መስቴ ወር ፎቶ ካተኒን ዶርሳ ባተሱን ጋር ኩኖቲ ወልቄታ ዲሞክራሲ ጊዜ ወልቅጡማ ደጋም ማልገተጋ ጊዜ ወልቅጡማ ዳም ኡልፊስ
والكتماتي أتس ألف أنا ألف no problem ما فيها سبان ما فيها سبان أصلا حلوين جدا أصلا حلوين أنا ألف أتس ألف yes or no question yes I love you توك توك مشروع نافقوي نبرا لبس ماله بيلو ماله مشروع ماله هرقوز نافقوي نبرا هرقوز عليه بيبي عليه ما في مشكلة شكرا يا ربي إيه نو كان يجتو دام ملال هجين كينيا أما محمدو هجاي رقمنو ستون ألفيس جنة ألف فوتو بوستي قلو دام فاتوچن يا ويل كوهين واندوچن بيكات نابول لما قطع داغام كبات داغامنو دلبوني جمر فوتو باستي go جمر ألف أم هند كينيا ألف غلطة I love you TikTok I love you